akkam jirtu nagaa keessanii silaa birrii bara galataati ammas galataa kanatti ba'ee Yesus malee jireenya jiru Yesus malee karaa jiru Yesus malee dhugaan jiru gooftaa Waaqayyo wanti bitamne wanti gurguramne jiru har'a kadhannaan gurgurama raajiin gurgurama Yooyaa Shamaa kam jirtu nagaaf jalalee Waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan nuti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa wanti bitamne wanti gurguramne jiru har'a kadhannaan gurgurama raajiin gurgurama ergaan gurgurama har'a kadhannaa birriidhaan bitannaa jechan si baasa harka kee ol baasi jechan si baasa doolaari 100 ol baasi jechan si baasa kuma ol baasi an jechan baasa birrii 100 ol baasi ወጋሁ በኢየሱስ ክርስቶስም መቃወቀ ያፋቱ እንጎወን ፈሚና ከደናንገሩም ጉርጉረሙስ ቢተሙስ ሚዲያ keessan irratti karaa garaagaraatiin post gootanii nacina dhaabbattan Waaqayyo sinaa kabaju isiniin jechuuf nachabbee warrakka Solomoon Addunyaa fa'aa Abtaamulamuu fa'aa Daawit Alamaayyoo Eebbaa Dirribaa fa'aa Biqilaa Kebbedee Daawit Morkaa Taaddalee Bafiqaaduu Alamaayyoo Nagaash Sanyii Raajii Dabalaa Mootummaa Mirreessaa fa'aa warrakka Yaadasaa Shirii fa'aa Waaqayyo sinaa kabajuun jedha akkuma kanama warri maqaa keessan bira darbee warri manni beekuudha kun warra peejii korra dhufaniira Waaqayyo isin haa kabaju ulfaadhaan jedha akkasin na cina dhaabbatta Waaqayyo isin cina haa dhaabbatu Waaqayyo isin haa tumsu ola deemaa Waaqayyo baraaf jireenya keessan isin haa guddisu ulfaadhaan isiniin jedha keessanis barri bara galataa ta'u isinan jaalladha ammallee nagargaaraa na cina dhaabbadha Yesus malee jireenya jiru Yesus malee karaa jiru Yesus malee dhugaan jiru gooftaa Waaqayyo lubbuu keessa fayyifadhaa lubbuu keessa dooshadhaa ajaajaan Yesus fayyisaadha lubbuu keenya fayyisa lubbuu irraasi fayyisa yakkaa kee irraasi fayyisa lubbuu Yesusiin malee qoricha qabu koottu fayyinni Yesusiin malee jiru gooftaa Yesus namaan tasuma ati nama hin taatun jedhanii Waaqayyo guyyaa tokko namicha nama godheetu afaan si qabachiisaati. waan dabaa fi gochaa shororkeessummaa dhimmichi akkana ture guyyaa kaleessaa jechuun onkoleessa dhimmichi akkana ture waan dabaa fi gochaa shororkeessummaa dhimmichi akkana ture guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 19/2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu magaalaa Gamsaatti qaamni bulchiinsa aanichaa jechuun qaamni mootummaa uummata dirqamaan baasuun walgahii ka'a sana booda haalli walgahiitti waan dabaa fi gochaa shororkeessummaa dhimmichi akkana ture guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 19/2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu magaalaa Gamsaatti qaamni bulchiinsa aanichaa jechuun qaamni mootummaa uummata dirqamaan baasuun walgahii ka'a sana booda haalli walgahii kun itti deemsifamee bifa doorsisa qabuu fi bakka adda addaatti gareen hiruun ture sana booda akkana jechuun akeekkachiisa jalqabu kana booda taateen kamiyyuu ganda naannoo ollaa keessaniitti yoo ta'e birmannaa tokkoyyuu akka hin taasifne birmattan jennaan itti gaafatama jalaa hin baatan jechuun akeekkachiisuu garee bakka biraatti taa'een ammoo magaalaa kana keessa bakka biraatti qaamni walgahii ta'e kun rakkoo waan qabuuf sinirraa adda baafnee jechuun haasaa jalqabu isaaniin ammoo akkana jedhan warri sinirraa adda bahee walgahiirra jiru kun mootummaa seeraan qorachaa jira
Kanaafuu isaan yoo rakkoon ganda baadiyyaa akka migirjawaa jaaboo doobaniif kanneen biroo keessatti ni birmanna jedhan isin ammoo isaaniin rukutaa yeroo sanaa immoo dhufnee isaaniin seera jala oolchina jechuun miira uummataa keessatti summii biifuun walgahii bakka lamaan kan xumuruun galu. Har'a immoo qaamni hidhatee laga mormor ce'uun haleellaa gaggeessuu humni finxaalessa Amaaraa lafa babal'ifannaaf saamicha irratti kan bobba'ee ganamaan ganda Migiriif Jawaajaa keessatti qaama mootummaa irraa uffata siiviilii uffachuun warra finxaalessa kanatti makamuun gandoota kana lamaan meeshaa gurguddaatiin dhukaasa banuun dabalataan qabeenyaa fi qe'ee abiddaan barbadeessuu jalqabu. Akkuma olitti kaasee uummanni hagamsaa gaafa birmachuuf yaalu uummanni akka hin birmanneef qaamni mootummaa summii kaleessa facaasee fayyadamee warreen hidhatan bakka tokkotti waamee eessayyuu akka hin deemne qaama mootummaa tarkaanfii fudhataa jira jechuun warri hagamsaa akka hin birmanneef dhowwa. Yeroo kana uummanni Migir harki caalaan rasaasaan rukutamuun kan karaarraa hin kaane qabeenyi isaanii bushaayee fi loon dabalatee jalaa saamamuun manniif qabeenyi hedduun gubataa jira. Sababiin waan kanaa guyyaa gaafa onkololeessa 17 2022 uummanni humna kanaa tokkummaan waan ofirraa qolateef qaamni aangoo qabuu fi humni finxaalessaa kun wal ta'uun uummata shororkeessuuf lafarraa duguuguutti gadi taa'e. Akkuma bineensaatti uummata fixaa jiru dhaamsa dhumaa uummanni Oromoo golee addunyaa maraa rakkoo bara kana hubattanii akka nuuf birmattanii federaa jennee isinitti iyyannaa maaloo karaa dandeessaniin dhumaatii keenya kana nuuf bara nuti yoo lafarraa dhufneyyuu shiraan akka duguugamnee addunyaan nuuf ga'a jechuun dhaammatanii jiru. Haqni uummata Oromoo Amuruu Migiriif. Dhiyachuutti jira guyyaan yaadatamu namni waaqayyoon tureeku gonkumaa iyyuu hin gatamu karaan wal qixxaate miila isaa tarkaanfii mijatee yeroon dhufee jedhus dhiyoodha akoonsaa raawwatee. Warra sagalee namoota dhaggeeffataa jira warra garaa cabaaf dhiyoodha seenaanii geddira warra garaa cabaaf Yoda senani gedra har sonani yotu fatame jireenyi argamu oborimo malbe ko waisa karma kudamu senan waaqayyo injijire Alfai karesa fageenya harkisaanun qaqqabne eessamee harkisiisa seenaanii geddera gufuu gubataa margisiise gaaddisaa taasisaa bakkiyaara galfii jaallatamaan makaasaa mogaasaa gufuu gubataa margisiise gaaddisaa taasisaa bakkiyaara galfii jaallatamaan makaasaa mogaasaa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Senani gedra
warra garaa caba yoodhaa seenaanii gidduraa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Faarfannaa tokko namas